sammuu keessaan qabne iskiriinirraa cortee iskiriinshaatii keessaan telegiraam si erganii kanaa miti mataa mul'adhu mee viidiyoo if duubaa kaase waan kana if duubaa kaase mul'adhu hadiisaas lakkoofsa naa himtee arabiffaan dubbisna arabiffaan beeytaa mee hadiisni arabiff maali kuno ani koositti maali miti baatanaan dubbistu utuu sirrii ta'eeti gurba hadiis aboo si gorsu miti na dhaggeeffadhu ka kabaja ummata nama kana kuma meeqa wali qabnee baru waldaanu nama kana wali qabee hin taa'u na dhaggeeffadhu meeqa ummata rassi kabajee sila nama waa'ee nama miti waa'ee lubbuuti kun na dhaggeeffadhu lubbuun nan dhukkubdu na dhaggeeffadhu lubbuun nan dhukkubdu qaamni nan dhukkubu fayyaan qaba na dhaggeeffadhu akka nama waa beeku kana yoo waan irra beeku qabu na dhaggeeffadhu ka gurbaa nama dhaggeeffadhu ka fayyaan kee teessura ifoonitti fayyaan qabdu maa namni kan maqaako Amaanuweel dhaqi kaayoo birameete mana hospitaala dhaqi yoo ni figartee siif hin galle nama hojjisuuta deem waan siin jedhe afaan arabiffaan beeytaami hadiisni afaan arabaati jira afaan oromootitti hin jiru tokko kitaaba na bira guutee jira na dhaggeeffadhu ka gurbaa kaarree maa haa caalta afaan ol qabdee samii keessa maa nama na dhaggeeffadhu ka Woi, arra maali nama taatee viidiyoon baate ifa gartee fi kofalu jirta moo ana kofalu jirta? Lakkasuma argeeta isaatti dhaloota irratti taphattu kan argeetan gadde dhugaa mee dhaloota si miti jechuun mee na dhaggeeffadhu waan siin jedhe hadiisni afaan araba googilitti wanta laayixeef hadiisni afaan arabaatiin malee hin jiruun siin jedhe hadiisa bakka irraa fuute afaan arabaa sanas baasii dubbisi. Okay. Networkii fi ijji keetu ol keessa qottee. Telegram irra jira bara ustaas wallahi Telegram gare waraabadha gare achirraa iskiriin ciree aboo hadiisa afaan arabaa sanas baase gurbaa maafin afaan arabaa baasan hadiis na dhaggeeffadhu na gaafatta siifini ma hiiko siifini hadiisa dubbiseetiin si hiika waan siin jee na dhaggeeffadhu dhalootaa fi dhaloota jechaan oolini dhaloota si dhalee miti nama dhaggeeffadhu gurbaa nama dhaggeeffadhu viidiyoon keetuun dalagu cufadhu waan siin jee hadiisa bakka viidiyoon irratti hin qabina na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu Muhammad ergamaa rabbii ta'uu hin danda'u amma gurbaa na dhaggeeffadhu yoon dhagge waggaa ja'a dhalee sanatti gashuu hin danda'u ayyee deema jechi hanqa ayyeetti hattuudha Muhammad diqaalaa deem diqaalaa waan akkana gowwaa fuulli asii olii nu jaldeessa fakkaate ilkeen isaatu samii keessa akka qarqee kallattiidha akkan akka dhaabbatti. Ilkaan argatanii waan fakkaatu amma ilkaan argatanii akka fakkaatu. Ilkaan isaan as sodaachisee ilkaan saree fakkaata ilkaan saree fakkaata. Akkasi ilkeenuu akka sareenuu akkana bakka takkaa walitti dhaabbatti ilkaan takka kana addaamaasee akkana jedhu ol kola. Kana gaafa gartee seexaanni gad dhalatu gaafa gabbuu rukute ilkaan keessa. Hayyee. Tari laguun illee ustaazii koo laguun illee jiraachuu danda'a maaliif dhiirri laguu arga waan ta'eef. Ilma seera lawwata keessa jiru kana. Nuti dhiira qofaan laguu qabatti dubartii qofaan laguu qabat beeynaati wangeelii dhiirtiin isin qabdi nuun jedhe akkamaa goonu. Maal goona jiran gaafa gartee isin keessa jirtu ittiin dhiyaatinaa salaatattis wanta jedhani maal goona kanasittuu tiktookii dhiyeessu nu qaxara. خطر نجفم مقع إساء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لا حول ولا قوة إلا بالله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما قل كل ليس نبو هيا ديمنه نبي جرب سومان Ribqaan baatii meeqa waggaa meeqatti heerumte deema Maariyamaan haati waaqayyoo ta'e isin jettan waggaa 12tti taaf godhatamte Yoosef meeqatti irraa waan fuudhe amata 90 maal jira sadde kan waaqayyoo abbaanuma shamara reef harma guntu reef harmi ishii kun dhadhaabbatu akkasii ishee fuudheemi kan koo taate akka san qofaan waaqayyoon intala mata 12 keessa seenee isa keessaan baane sana keessa ba'uun iyyuu wallahi waan ajaa'ibaati akkuma waaqayyoon daa'ima reef harmi ishii kun qulqulluun afura manfas quddusiinu ishee golboobee ishee ukkaamse irraadha ishee gubbaara na jala turte jedhee bar wallahi afura qulqulluun ilmi silaakaa wanta afura qulqulluuti ukkaamse irraa humnaan irraadha ishee bar
والله لا أكاسي أكتم قولي اللاتين Isa yung murati wal dubartii tashamani gubbaa wal ta'e. samani sa yung عليكم Yosefin. السلام لايف إنا لله irratti wal dadabbarani mushkilaa agarsiisa muciyyoo waggaa 10 maal mucaa jira subhaanallah hayyee maal jenname eenyu jira Mustafa ittifa dubbadhaa qabbo biliyoon deebitanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام براني واقف لايرا تليجرام الرا أكنا منت ولدت كافي بريسي في أكا فيدت بريسي في الترجمة وجني afaan بريم arabaa المودة sirra ما kanaan فيها. jedheeti eessatti afaan arabaa sirra beekaa ta'aalii fi goo yoo biyya arabaa dhaqee gaala yaa baaba bayna jamal yoo jedhe malee maal irraa wanti sirra beekanaan jedhe أبو ربون تاكل والله جرى جنة كان. أنا تليجرام أنا كمان جيزة مالي تليجرام الرا ولدت ani akkasitti ilaale gugul waan jijjiirensa hadiisni quraana gubba jira jala waan ahmadiitu argee bar ani telegiraama gara heddoon shoot godhee fidee bar بريسان ترى يرون جل كابا في دوران جل بريسان ترى نرجع من ملأ. الله يركنا يا جرنا سبحان الله يا ربي الله أنا جاي باب أنت نقول دفتني بس كريستيانو ترى ربي سودان الروا كيو كسني يرو وقافة شولوتن وان قافة شولوتن سنة بيكا يرو يو مرميرا دفتن وان التيمور ميتان كبر داتي كوتا شلفتني دفتني أديس أوجنين كبمتني وتو أديس أم بيكتنو أديس قافة تنو أديس بكسا كبر داتي سكرين شوت كورا داتي يعني أديس إتشمرة كورا داكوت تامله تليجرام الروان باستروني تيني سنسوبني كسيني إسلام ما بكتنو جتة سنتي بريسان كبتني دفينا Gam sa kanne sini lama ya jolle Cristiano ta. akas Ya, akas ko sana. Sa jibicha nyata ni kata ni. ha woi dibicha jaayi ba Esenitti faradam. Kana tu mucha amira kesa ka shebara. akas ini islaamaa jedhee bar yoo maari naa deebisan jedhee gaafii nan gaafanne sanuu yoo naa deebisan maal jechuu yoo waan ni jiraate waan jiru kan hadiisuma kana waa hedduu irraa isaa inni gartee irraa quba qaba wanni kun hadiisni kun waan akkanaa jedhamu kanaaf so yani rabbi haa qajeelchu obbo Stona natti do yode. rabbi haa qajeelchu ayyee maal goonama Ustaz lallabadhaa ustaaz Ahmad lallabachuuf illee miti jechuun naannoo namni dadhaaniin hundumti keessaa iyyuu akkuma beektanu hundumti keenya iyyuu akkuma beeknu waa'een qaama saalaa Iyesus Kiristoosiin waaqa uumaa gochuu hin danda'u. Waa'ee qaama saalaa haasa'uun abadan nabi Muhammad arrabsuudhaan hin danda'u. akkas Kiristiyaanni as dhuftee islaamummaa irraa akkas jettee waa'ee qaama saalaa yoo haasofte kiristiyaanummaa amantaa dhugaa gochuu hin dandeessu, kiristiyaanummaa amantaa fayyinaa gochuu hin dandeessu, kiristiyaanummaa amantaa jireenya bara baraatti argatan gochuu hin danda'u. Waa'een qaama saalaa jechuudha. Gaafii waa'ee qaama saalaa irraa fooyya'aa. Yeroo hunda dhuftanii islaamummaa irraa waa'ee waaqaa gaafachuu hin dandeessan. Waa'ee ergamummaa nabiyyi Muhammad ergamaadha ergamaa miti haasa'uu hin dandeessan. Amantaan islaamaa amantaa dhugaatii moo amantaa sobaati kan jiru irraa haasa'uu hin dandeessan. Wanti isin irraa haasa'uu dandeessan waa'eedhuma qaama saalaati bakka waa'eedhuma qaama saalaa maal isin qaama saalaa keessaan baatanii isin waa'eedhuma bakka natti uffata wallaahi yeroo baay'ee mee jaarraa 21ffaa keessa jirra akka jaarraa 21ffaatti yaada hundi keessan hoyyoo jechuudha. So gabaabumatti waa'een qaama saalaa Iyesus Kiristoosiin waaqa gochuu hin danda'u jechuun barbaadeni kiristaanaa argatanii galchaati fufaa ustaazii. والله إنه مسارات إنجرتو متى مسارات إنجرتو بس إن نجيان سيادة بس جابرة كوت ما هتا كيوني جري سينما راه سونا نقال جاوت إيران ورا ستون برباداوي نورتي إيران ورا ستوري بران ندراني قال يوني كسيطاناتي نو وممني وندي wanti bantiiwwan waaqaa keessa jira lafa keessa jira bishaan keessa munyuqaa hundi kan isaati kan balali'aas alhamdulillah rabbii tokkicha qaban nama rabbii tokkicha kadhachaa jirra bari wanni kadhannullee nu dhufte akka duraa san sadii walii rakkachaa hin jiru wallahi rakkatu
abbuma feete bira deetee waan waaqummaa tokkichaa kana himuu sin dhibu loojikii sammuu ni fudhatta waaqayyo yeroo takka waaqayyo nu du'e guyyaa sadii booda nu ka'e nu jedhee xiqqaate nu jedhee nama ta'e nu jedhee reebame cubbuu keenyaaf jedhee du'e maal cubbuu keenya abboo isinii dhiise jechuun du'uu qaba waaqayyoon ilma namaa ajjeesuu qaba ajjeesaa cubbuun isinii dhiisa no hin jirtu waan akkanaa tuni kun sammuu waajiiti malee sammuu waaqayyooti miti wallahi intala tokko san so alhamdulillah Rabbi warra dukkana keessa jirullee waan nu Aafi du'a. arganne kana isaaniif waa kennu du'aa itti godha keessatti waa'ee maatii kiyyaatiif du'aa naa godha erga Abshir, bishaan abshir. qabadde namni na dubbisu. wallahi si dubbisu baateefis waan waa takka fiqiris ka maqaabir jedhe laal abbaan manaa kee harmeen ta'e abbaan kan kee qabrii si wajjin seentu beek mana hidhaatu si wajjin seenan sumaatu hidhama malee waliigalle so kanaaf ati tola itti ooluun harmeen ta'e suma san obboleessi keetis tola itti ooluun jechuma gaggaarii dubbadhuun haalaa fi amala gaarii itti tole malee gartee ittuma himtaati isin irraa hin argamne isin tun argamse yaa abbaa koo yaa lafichoo koo yaa lubbuu koo yaa ruwee koo jedhiin isaanii gartee waaqayyo hin du'u hin nyaatu nu nyaachisa yoo waaqayyoon qorxommii nu uumee qorxommii nu jalaa nyaate yesuus haaya nu too maal nyaanna maal nyaanna mee jedhana bishaanis nuuf uume isinii fi uume jedha wantu nu tolche bishaan nu jalaa dhuge hin dheeboodhe jedhee karaa rabbee intala takka bishaan gaafate yesuus jedhana waaqayyo waraara deemee dheebootu akkuma namni gaafa horii tiisu karaa rabbee bishaan nu baasaa jedhu nama kadhachuu turree bara walii galle waaqayyo caljee ciisuuf dadhabee jedhe imala deemee dadhabee rafa waaqayyo bidiruurra taa'ee agartee keessaan bishaan keessa waa qorxummii alollachuuf deemaa olan bara guyyaa dalagachaa ola yesuus ilma muka shooftisa muka qoraa olaa bara hin dadhabe hin rafee qilleensi doonii kan hin beetanii bishaan gartee abbaayee kana akkana waraabar doonii tan akkana godhu jetti bishaan yeroo sanii laga yorda Bishaan humna nama buusa. bishaan namaan kutaa ijoollee meeqa dooniin garagalchite Yesus rabbis Yesus kay qilleensi nu fixee kay Yesus yaa Yesus jedhanii kaasan osoo isaan kaasuu baatan irra waajiin eenyu waaqessa abumaas waaqessa maal waaqessa Yesus tokko moo lama Maal Yesuus tokko maaltu nama godhe? goobas waaqayyoon tokko moo lama Inni dhugumatti waaqa tokkodha. akkasi okay Yesuustu waaqa moo abbaatu waaqa tokko isaan lachuutu laal A'uuzu billah. afaan oromootitti yoo qaraate amma anaa fi abbaa koottis amanaa anattis amanaa jechuun waa lama laal anaa fi abbaan tokko maali maatiyos 20 yohannis 20 lakkoofsa 20 yohannis 17 20 takka maal irratti yohannis 20 takka numa dubbata akkuma ati gartee akkuma ati ana keessa jirtutti isaan nu keessa jiran jedheen warri gartee dubbii koo amane hundinuu nu keessa jedheen bar adda gartee na dhagee dubbii koo fudhate jechuudha addunyaan uumamni kun hundinuu dhageenyee waan yesuus nutis mannaa miti hundi jechuun waaqa jechuudha jedhan akkasii miti hin ta'u waaqayyoon tokkichuma sanii malee hindu waaqayyo duwwaatu hunduu jedha Eessa jira Yesuus amma maazin medheetti ilaala Yerusaalemiin biyya warra amantaa kanaa bakkeen jaalata tokko isaanii haaraaf gubattee maal jedhaa jiran akkam taate? akkam jee deebe gaafa gartee misaa'ilaa fi rookeetaa boombii hin qabne duraa deeme arra rookeeta qabanii eessa deebe yesuus kana jigallaalee ta'an ol deebe abbaan ta'an hin geenye jaanii jedhichi eessa deebe Israa'el lafarraa dhumtu malee Nataanyaa'oon akka jiru eessa dhufa yesuus yesuus isaanii sana akkasii mana Ana gaafi natta yaganaa guyyaa sadii kana inni nu eegu rafu jedhaan akkas jedhanii inni gartee gooftichi waaqayyo Israa'eliin eegu rafuu gonkumaa hin rafuu hin muguu hin murqos hin muguu bira kuteeti abjuudha jira laal eessa jirta abboo bara akki jedhan bara argisiisuu takkaa Israa'el keessa neetwoorkiin dhabamee hin beeku neetwoorkii hunda mootummaan Israa'el cufee bara hin cufe akka oduun takka hin baane waan